Yayyaa akkam jirtu hordoftoota chaanalii kiyya kabajamoo nagaan koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Argaa viidiyoo bareedduu tokko qabadhe isinii dhufeen jira. Isas egaa itti seennee wajjin kan ilaallu ta'a. An kan isin wajjin turuu maqaan koo Indaalee Addaamudha. Yeroo yerootti egaa odeeffannoo waayitaawwaa akkasumas odeeffannoo teekinooloojii wajjin wal qabatan yeroo yerootti viidiyoon akkan isiniif hojjedhu beekamaadha. Arras egaa viidiyoo teekinooloojii wajjin wal qabatu yeroo amma keessa jirru wajjin wal qabatee addunyaan keenya maalirra jirti? Biyyi keenya immoo teekinooloojii wajjin akkamitti deemaa jira kan jedhu wajjin ilaallaa. Amma egaa akkuma beekamu yeroo ammaa karaa teelebirrii fayyadamuudhaan karaa ATM Awwaash baankii akkaataa ittiin bilbila keenya qofaan qarshii baafachuu dandeenyu karaa salphaatiin tokkoon isinitti agarsiisa. Innis egaa viidiyoo kana keessatti gabaabinaan wajjin kan ilaallu ta'a. Beekamaadha egaa ATM irraa yeroo baay'ee viizaa kaardii keenya manatti irraanfannee yeroo nuti itti baanu jira. Namoonni baay'een immoo uffata duraan uffatan keessatti yommuu uffata jijjiirratan viizaa isaanii irraanfataniidha kan isaan ba'anii. Namoonni tokko tokko immoo boorsaa qabatanii deeman kan biraa otoo fayyadamanii boorsaa kan biraa qabatanii yommuu ba'an boorsaa duraan fayyadamaa turan keessatti hambisaniiti dagatanii kan isaan ba'anii. Erga karaa fixanii bakka yaadan ga'anii yommuu qarshiin isaan barbaachisu ATM bira ga'aniitu yaadatu jechuudha. Rakkoon kana hambisuuf egaa Itiyoo Telekoom ciminaan irratti hojjechuurraa kan ka'e karaa Awwaash baankiis baankiiwwan kan biroo dabalatee karaa Awwaash baankii qarshii bilbila keenyaan teelebirrii suupper aappii fayyadamnee baafachuu dandeenya jechuudha. Innis akkamitti kan jedhu itti seennee viidiyoo wajjiniin kan ilaallu ta'a. Amma xumura viidiyoo kanaatti na wajjin turaa jechuun afeerraa kooti. An Indaalee Addaamuti. Amma kallattumaan gara barnootichaatti. Egaa teelebirrii suupper aappii keenya banannaa. Kana booda looginii goonee seenna jechuudha. Piinkoodii keenyatti goone. Achi booda maallaqa galchuuf yookaan baasuuf kan jedhu cuqaasa. Isinis kan gootu jechuudha. Akkasitti ergannaa. Sana booda maallaqa baasuuf kan jedhu hin tuqnaa. ATM'dhaan qarshii baasuuf kan jedhu al tokko erga filannee booda gara inni itti nu fudhatu deemna. Kana booda waan inni nu gaafatu galchina. Lakkoofsa icciitii nu ergachuudha. Kan ittiin qarshii sanaa baafachuu dandeenyu jechaadha. Amma ajajiin jira. Kunoo qarshiin baafachuu qabu galcheetan jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii. Kunoo kabajamoo maamila qarshii 1500 baafachuuf lakkoofsi icciitii ATM baankii isiniif kenname jedheetu lakkoofsa kaa'ee jira. 564727 lakkoofsi alma tokko fayyada waan ta'eef rakkoon qabu. Garuu amma hin baafatin jirtanitti dhoosuun dirqama jechuudha. Awwaash baankii, Addis Abisiiniyaa yookaan Niib Intarnaashinaal baankii dabalatee tajaajila teelebirrii kennaa jirudha jechuudha. Amma egaa qarshii kana ani karaa Awwaash baankii karaa ATM Awwaash baankii dhaqeen baafadha jechuudha. Amma naannoo Manaariyaa Askoo yookaan naannoo buufata konkolaataa Askoo naannoo sanan jira. Dhaqee Awwaash baankii irraa ATM Awwaash baankii irraa qarshii nama jedhe kana nan baasa jechuudha. Sirriitti na hordofaa. Tole egaa kunoo gara naannoo buufata konkolaataa Askoon jireedheera. Ammas egaa Awwaash baankii naannoo sana bira jiru deemee ATM irraa qarshii 1500 karaa teelebirrii amma ajajamee baafachuufan jira jechuudha.
Kanaaf amma lakkoofsa bilbilaa kan teelee birrii ittiin fayyadamnu sana galchina. Sana booda confirm kan jettu nan tuqa. Amma akkuma argaa jirtanii ammam qarshii hagamii akka ta'e itti goona. Sana booda rasiitiin barbaaddaa kan jedhu nuuf fida. No kan jedhu tuqna. Sana booda sekeendii muraasa gidduutti ATM'n keenya qarshii jedhamee nuuf baasa jechuudha. Isa segaa akkamitti kan jedhu walumaan kan ilaalaa jiru ta'a. Qarshii kana process gochaa jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan lakkaa'aa jira. Kana fakkaata jechuudha. Isinis egaa karaa salphaa ta'ee qarshii keessan baafattanii itti fayyadamuu dandeessu. ATM irraan fadheen ba'ee akkaman godhaa wanti jedhu hin hojjetu jechaadha. Jaarraan keenya jaarraa dijitaalaa jechuun dhuguma jechuudha. Isinis itti fayyadama. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan maatii chaanalii keenyaa ta'a. Viidiyoo kan biraan aga walitti deemnutti nagaan naaf turaa. Ciao.